Tole nagaa waaqayyo waaqa jiraata siniif haa baay'atu hunduma keessan obbolottan koo warra biyya keessaa warra biyya alaa tolaaf jaalala keessan gara chaayinaanii kootti dabalamtanii guddaa eebbifamaa siniin jedha baay'ee sin jaaladha galatooma dogoggora jiru immoo wal barsiifna wal gorsina jabaadhaan siniin jedha lammii koo har'a misaa qopheessu dhufee misaa nani qopheessusi mutoo masaalaa isa jedhamu jechuudha akka kana fakkaata. Na waliin tura wajjin qopheessinaa koottaa wal bashannansiifna wal barsiifna wal guddifna siniin jedha ergaa kooti guddaa galatooma. Innis laham 1 kiiloo tokko foon 1 kiiloo tokko qopheeffadhee jira. Bahaarota kanallee qopheeffadhee jira jechuudha qimamii jaraa jechuudha. Isaan kan argan qopheeffadhee waan ta'uu qabu jedhe isinitti agarsiisa jechuudha. Isa saka kana fakkeessee waliin makee jira jechuudha. Irdii, qundoo barbaree, dimbilaala, kamuun sedhan waan adda addaa kana qimamoota walitti naqee black saaltii fa'aatti dabalee jechuudha. Soogidda gurraacha yookiin soogidda diimaa sana jechuudha. Soogiddi illee gosa qabaa jechuu dandeessu. Yani amma immoo qullubbii fi zinjibila daakii qaba isatti naqa jechuudha. Innis akkanatti kinoo miidhagee jira. Akkuma isin argitanii amma immoo kan itti naqu zabadii yookiin roob isa jedhamu sana afaan Imaaraatiin zabadii afaan Saawudiiti. Kan Libinaan immoo irraanfadheera jechuudha. Barri xiqqootu tureera yaadaan irraanfadhe kan warra Beerut jechuudha. Labbaan jedhu labbaan mishaayida maarif. Amma immoo wanta nu hojjennu Egaa qophaa'ee jira kana fakkaata.